gaaf tokko waan jedhe Sheekh Abdul Shukur gariin keessan warri Arsii taatan hin beektu ta'a nama kan yaa aduu nuu kennimee oduun duraan jirtu waasi jalaan baddu ka halkanii guyyaa alama naannoytu jedheeti kan Oromoo kana silaa namni hin beeku ka halkanii guyyaa alama naanna'u aduudha. Aduumee nuu kenni hin beeytaayi seenaa Oromoo kana nu dhageessisii jennaan aduun homaa himuu didde. Seenaa duraan jirtu aduun silaan himtu mee onneedhuma keenya haa gaafannu jedhe yaa onnee ka zabanuu rafne ka dirrisuu malee dadhabbii ni manne dhalootarraa qabdee hanga du'aatittu Wakatu si uume jedhu siin jedhe dhaabbadhu siin jedha guyyaa ofii fedhe fedhii isaa malee ofiin hin dhaabbattu jedheetii onneedhuma isaatti deebi'ee onnee isaa gaafate. Sheekh Xaahir yaa ilmaan Oromoo sabni kan koo martuu bakka jirtan hundaa akkam nagaa jirtu yaanni keenya tokko teessoon biyya xinnaa guddaan illee akkam jirtan fayyaa dardaraa maanguddoon dhiiraa dubartiin waa'ee bilisummaa maalitti jirtanii takka tahaa kaa keessaan lollohina amantii fi kutaa waliin foffohina durumatti deemaa duuba millatina marii takka ta'a waliin tuffatina. Bismillahi jedhen karaa koo calqaba yaa Waaqayyo jechaan ganaa koo ol qaba nuutumsi jedhaani irreen keetu jaba namni si abdate mirga guutuu qaba Waaqayyo waa hundaa situ harkaa qaba maa dhugaa awwaalti dharti nu galchi biyya keenyatti ka jedhe Sheekh Xaahir jabaa keenya akkuma abdi qophee jabaa keenya seenaadhaan yaadachuu qabna jechuudhaaf.